Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulat kiyya kan muslima kan addunyaa irratti argamtan hunda nageenyaa fi kabajaan kiyya waan kan nuti ramadde iddoo isin jirtanitti isin hada qabu isin jechuu barbaada. Egaa akka kanatti aansee akkuma hundi keenya beeknu sababa pilaano yookaan magaala Shaggar jedhuun masgidoonni hedduun isaanii akka diigamaa jiran masgidoonni keessatti waggaa umrii 30 qaban 15 qaban kagartee sirna iyaadii keessa yoo ijaaramanii rabaajin isaanii jechuudha. Yeroo ammaa kana diigamaa jiru kana argaa jirra kun dhugaa yoomuu haaluun hin danda'amne jechuudha. Diigamiinsi kun ammoo gama mootummaatiin akka mootummaan jechaa jirutti ijaaramiinsa seeraan alaatii jedha mootummaani. Nuti ammoo ijaaramiinsa seeraan alaatii miti jenna. Maaliif iddoowwan amantaa biyya keenya keessatti kan beekame hawaasatu walitti bahee naannoo sanirraa lafa fudhata. Mallaqa ummataatiin mallaqa lammiileetiin ijaarama. Namni dhuunfaa tokko kan masgida ijaaruun jiru masgidni ka hawaasati kan ummataati kan biyyaati. Masgida gaafa diiguudhaaf deemnuun duratti gama mootummaati akka mootummaatti yoo mootummaan kun ka dhugatti nagaa barbaadu taate yoo mootummaan kun dhugumatti kan walqixxummaa barbaadu taate yoo dhugumatti mootummaan kun kan lammiilee biyyaatii fi nagayaaf tasgabbii biyyaatiif hiyyaadhaan jedhu taate deemee dozariidhaan masgida diiguun duratti hawaasa naannoo ummata muslimaa naannoo san jiraniin imaamota masgida jira bakka boota masgida jira sembire dabre majlisa oromiyaa jira majlisa federaala jira jechuudha. Odoo isaan kana wajjin hin mari'atin akkanumaan lafaa ka'ee masgidoota hedduu kana diiguu jechuun tokko tuffii ummata muslimaatiif hagam takka akka qabu kan agarsiisu sirriitti dhaggeeffadha. Tuffii guddaa mootummaan sirni biltsiginnaa ummata muslimaatiif qabu kan agarsiisu. Lama dantaa siyaasaa as keessa argachuudhaaf warroota deeman qaama mootummaa fi mootummaan kun keessa hedduu jira jechuudha. Amma gaafa dheengaddaa warra ortodoksii mufachiisee charchii faadee seenee maarree haaraa gaggadhiisee minaamin okay. Amma ammoo mootummaan kun kaan gammachiisaa kaan boochisaa kaanii walqixxeessa baalaansii godha jechaa deemaa jira mootummaan kun naa qabadhaan mallee akka dheengaddaa warra amantaa ortodoksii hordofan hedduu isaanii luus godhe dhabetti har'a ammoo isaan sanas deeffachuuf ta'ee jedhee mootummaan ajandaa kana fidate ilaala naa qabadhaa mootummaan kun mootummaa taphaatii miti. Gabaabumatti sirni biltsiginnaa mootummaan kun mootummaan Abiyyi mootummaa raagdoo kan mana xanqaayitiin bulu naa qabadhaa kana dhugaadha kun haqa biyya Itoophiyaa keessatti yoo dhiigni hin jiine yoo guyyarraa namni hin ajjeefamne dam kaalfasisa hagar mamraat atti kilomita bulan yoo dhiiga gannaqaa guyyarraa hin jiksine Abiyyi biyya san bulchuu hin dandeettu jedhamee xanqaayiin itti himamee jira jechuudha. Takkaa haga Abiyyi dhufe waggaa 5 ol biyya san keessatti ajjechaan jumlaa buqqaatiin hidhaan jumlaa lolli takkaa biyyi sun nagaaf tasgabbii waaraa argattee hin beektu kun dhugaa dirree jiru jechuudha haqa kun. Kanaan wal qabatee mootummaan kun ammas masgidota diiguu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Masgida diiguu qofaa miti guyyaarraan kana diigamuu masgidaatiin wal qabatee obboloota keenya muslimaa hawaasa muslimaa karaa nagayaatiin sagalee isaanii dhageessifatan salaatu jummaa booda waan takkaa sirni wayyaaneen godhin mootummaan Abiyyi Ahmad godhaa jira kana dhugaa haqa fudhadhaa. Ani magaalaa Finfinnee keessa waggaa 12 jiran takkaa awwaliyaa fi banii masgidirraa takkaa hafeen beeku gaafa dimtsaachin isa baasan odoo mallas lubbuun jiru jechuudha. Achi boodas jechuudha. Abubakar Faanis odoon hidhamin dura erga jarri hidhaman boodas jechuudha. Garuu guyya tokko sirni Ihaadig kan yeroo san ture awwaliyaatti yeroo sagalee keenya dhageessifannu Anawaaritti yeroo sagalee keenya dhageessifannu sanuu kaardii adii jira kelloo jira diima jira san hunda qabannee mootummaadhaaf akeekkachiisa mormii garagaraa afaan qabannee deemu osoo hin dubbanne waan kana hunda gaafa goonu mootummaa fi sirni Ihaadig yeroo san tureyyuu tarkaanfii akkana gara jibinaa kan uummata lammiilee biyyattii irratti hin fudhanne jechuudha. Sirni kaleessa isin sirna badaa jechaanii nu turre sun haga kanan goone jechuudha. Kanaaf sirni biltsiginnaa kun sirna akkaan gartee sirnoota darbanirra sirna hamaa jechuudha. Seenaa dargii keessatti waan mootummaan darguun hin godhin waan Ihaadig hin godhin mootummaan biltsiginnaa godhaa jira jechuudha. Kun tuffii uummata muslimaatiif qabuu fi maal fiduu dandeettan ka jedhudha jechuudha. Kanaaf uummanni muslimaa bakka jiru ammallee sagalee isaanii dhageessifata itti fufa. Amantaan isaa lubbuu isaatti ol hawaasa uummata muslimaa nuti uummatni islaamaa amantaan keenya lubbuu teenya ol jaalanna jechuudha. Amantaan keenya gaafa duune gaafa burkaanu islaamummaadhaan waan kaanu jechuudha. Rabbii tokkichatti ni dhamanna akka duunee kaanutti ni dhugoomsanna. Kanaaf
ummanni muslima ammallee gaafin isaa takkaa fi takka gaafin isaa masgida kiyya hin diigina ka diigdan bakkatti deebisaati na ijaaradha waan biraa tokko hawaasni muslima ummanni islaamaa gaafin inni gaafate tokko illee jiru ummanni islaama jechuun nagaa jechuun ummata nagaa barbaadu ummata tasgabbii barbaadu kan nagaa dhoggaa jiru mootummaa sirna biltsiginnaa kanaa jechuun har'a sheekotii beekatti dhamaa jira garuu kaadree akka taayyeefaa kan isaan dura dhaabbatee isaanii mormu tuquu dhiisanii sheekotii ulamaa'ota gurguddoo hawaasa biratti dhageettii qaban ummata biratti jaalataman hedduu hidhaa jiran mootummaan kun akkamitti akka biyya tana bulchuudhaaf deemu akkamitti akka biyya tana tasgabbeessuuf deemu isinii gala jedhee yaada mootummaan kun mootummaa nagaa hin barbaanne mootummaa tasgabbii hin barbaanne mootummaa tuffii guddaa lammiilee biyyattii fi keessattuu ummata muslimaatiif ummata oromootiif qabu mootummaan kun magaalaa Harar keessatti agartanii jirtan Shaashamanneetti agartanii jirtan Jimma keessatti maal akka ta'e agartanii jirtan magaalaa Finfinnee keessatti maal tokko ta'e agartanii jirtan bakka dubartoonni itti salaattu keessa seenanii dhukaasa bananii ummata nagaa salaataa jiru ummata qawwee kan qabne kan nama miine kan nama dhoofne kan bishaan takka hin jigsine irratti dhukaasa bananii lammiilee nagaa lubbuu baasaa jiran dhiiga gannaqaa jira biyyi Jimma keessatti illee kanumatti Shaashamanneetti illee kanumatti bakka hundatti kanatti ta'aa jira jechuudha. Kanaaf ummanni muslimaa keessattuu diaspora biyya alaa jiru lammiilee keenya kanaaf sagalee ta'uu qabna jechuudha. Gaafa kana jennu ammoo nuti ammallee irra deebinee dubbanna jechuudha. Gaafa kaleessa waan tokko waan miidiyaa irra deemaa ture waan yeroo argataniif irraa tuttuqee deemuu barbaada. Lafti tuulamaa warri tuulama jettan lafti tuulamaa saamame hin jiru. Lafa tuulamaa ummata muslimaa osoo ta'in warra taabonni guyyarraa gaafa bu'u taabonni bakka kana bu'ee samirraa bakka kana bu'ee jedhanii warri lafa kaaree hektaara kumaatammoota dhibbaatammoota lakkaa'amu lafa guuratiin jira bara magaalaa Finfinneen parsantii 80 istiin eenyu harkamuu inni beekna jechuudha naannoo sanitti maal takka ta'aa turee fi maal akka ta'aa jirullee ni beekna jechuudha garuu mallas asiin dura maal jedhe በአዲስ አበባ ውስጥ እኮ በፊንፊኔ ውስጥ እኮ መስጊዶች በዙ አቶ መለስ እንዴት ነው ጀናን ማጀሬ ደብስ አቶ መለስ ዜናዊ አቦ ነሚቺሱን በነም ዱጋቲ ነሚቺሱ ለማቃት ይገሩ እስቲ መጋላ ፊንፊኔ ከሰ መስጊዶች ተጅራ ወልቲ ቀባቲ ቦሌ ቸርቺ ቦሌ ቤተክርስቲያን ቦሌ መዳናለም ቤተለኝ ጉዲንሳ ከበቀይርና ወልጅቹ ገራ ወልቲ ተደምተን ቦሌ ድልድለ በራና ከረ ወርተን ይጁ ኦዶ ወልቲ ቀበኒ ለባ ቤተክርስቲያን ቸርቺ ሱን ቶኪቺ ፉደቴ ለፋ ቀቡ ሳጅንጋ ይሬ ጋባት akka qosatti gaafate gudduufaan laa qalle lafa gurguddaa hektaaran kiiloomeetira meeqan warri fudhatayyuu homaa osoo hin ta'in lafa masgida ammoo waggaa 20 waggaa 30 dura waggaa 15 dura 10 dura abiyyi dura masgidoonni nama digaman kun hundi abiyyi dura ijaaraman garuu har'a magaalaa shaggar pilaanitti baafna jedhanii magaalaa ijaaruu osoo hin ta'in masgida diigaa jedhanii jechuudha kana jechuun maali masgidni eerpoortii intarnaashinaal addunyaa kana cufa keessa masgidni jira yoo kama masjida diiguudhaan magaalaan guddattu taate magaalaa akkamii akkasiin guddistan hin beekan yetinyaam burjii kaliifaa akkamii akkasiin dalaguuf deemtan ana naaf hin galu jechuudha kanaaf ammallees irra deebi'ee sirriitti hima sirni yaadi waan hin godhin mootummaan kun godhaa jira waan dhaloota keenya keessatti nuti takkaa dhageenyallee agarreellee hin beekne jechuudha biyya faranjii kana keessatti biyya amantaa ortodoksii hordofan amantaa kiristaanaa hordofan keessatti masjidni hin diigamu mee ameerikaa keessatti masjida eessatti diigan agarsiisa jarman awurooppaa kana biyya faransaa ingiliz keessa biyya kamitti yeroo masjidni diigamu agartan natti hima hin jiru kabaja guddaa qabaniif biyyi israa'el hin diigdu masjida ka isii keessa jiru ka alaa diiguu dandeetti ka isii keessa jiru hin diigdu biyyummaa sunu israa'elummaa sunu biyya kam keessatti agarre kan waan seenaa kenna keessatti agarree dhageenye hin beeynatu Itoophiyaa keessatti ta'aa jira kun dhugaadha haqa liqimsi kan kanaaf mootummaa kana sheekotiin yoo kokkeessi qaban yoo si abaaran mirga guutuu qaban deemaa taayee firra dhogga bas sheekotii dhiisati taayyeenu isin keessa taa'ee likki haga funyaanii isinitti himaa jira jechuudha waa'ee dhimma lama tuulamatti isinii deebi'a dhugaa dubbachuuf sirni kaleessaa obboloota keenya ilmaan Oromoo ilmaan tuulamaa qayeef qabeenya isaanirraa buqqisan majoritiin irra baay'een isaanii Baalee deema magaalaa gurguddoo qaban Arsii deema magaalaa gurguddoo qaban Harargee keessa deema naannoo Jimmaa deema hedduu kumaatama miiliyootaan lakkaaman qayeef qabeenya isaanii sanirraa buqqaasanii mancaasan gaafa kana ammoo obboloonni isaanii
nuti isin obboleeyyan kenna jedhaniini loon kennanii fi lafa qonnaa kennanii fi iddoo jireenyaa kennanii fi qubsiisan ummanni obboloota kenna shawaa kana qubsiisan ummata islaamati maaf ol sumna dhugaa haqa dubbanna ummanni muslimaa gaafa islaamaa gaafa isaan qubsiisu amantarratti hundaa'ee osoo hin taane oromummaa irratti hundaa'eeti ka isaan kana qubsiise kaleessas sababa maastar pilaanitiin kan wareegama qaqqaalii lubbuu isaa kafalee ummatuma kanaa jechuudha. Sabbata burraayyuu arragee taa'eetii bara. Kachitti onneen isaa godhootutti hiriira ba'aa ture, kaajjeefamaa ture, kan duugga sanyii gochi kanneessan jekki gurguddaa irratti raawwatamaa ture. Harargee keessaa, Arsii keessaa, Baale keessaa, Jimma keessaa, Borona keessaa, Gujii keessaa, kutaa Oromiyaa hunda keessaa jechuudha. Gaafa kana jedhu ammoo lafti sun lafa kiyya qe'ee kiyya jedheeti malee qe'ee tuulamaa qofaa jedhee gandatti sin baasne. Oromummaatu waliin nu fide gaafa si fudhatullee gaafa ati tuqamtullee kasii iyye kasii wareegame ka jire lubbuu isaa qaalii siif kafalee ilmi Oromoo dhalataan Oromoo amantaan osoo gargar hin bahin islaama kiristaan osoo hin jedhin jechuudha. Lafa tuulamaa lafa Harargee lafa Shawaa lafa Wallaggaa lafa Baalee lafa Gujii osoo hin jedhin jechuudha. Oromummaadhaaf wareegame. Oromummaa walitti qabna amantaa ammoo kophaa qabna amantaa. Garuu amantaa kenna waliif kabajne kana kan barsiise gootota kenna kaleessa kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a kan akka Waaqoo Guutuu fa'a amantaadhaaf hin qabsoofne kaleessa. Wareegama isaan kaffalan qabsoon isaan gaggeessaa turan qabsoo saba isaanii uummata isaanii lammii isaanii fi biyya isaanii gabrummaa jalaa fi sirna nama nyaataa jalaa baasanii qabeef qabeenya isarratti Oromoon akka abbaa lafaa akka abbaa biyyaa ta'uuf wareegama qaqqaalii warroota kaffalan warroota gartee icciitiin garaa nu baate garatti nu deebitee jira nu adeebitu jedhanii liqimsan akka Hajadam Saaddoo fa'a jechuudha. Hajadam Saaddoo amantaaf hin qabsoofne seenaa Maccaa fi Tuulama jaaruu keessatti gadhaabuu keessatti seenaa gootota seenaa gurguddoo qabdu jechuudha. Kalee amantaan osoo adda qoqqoodamin Oromummaa fi Oromiyaadhaaf jedhanii qabsaa turan har'as Oromoon sanii jira. Kaleessa adii uffannee adii dubbannee adii si wajjin dhaabbanne gaafa jennu dhageeffadha obboloota keenya amantaa ortodoksii hordofan manni amantaa ortodoksii Oromiyaadhaa gaafa ijaaramu jedhan namni obboloota kiyya amantaa ortodoksii hordofan caala dabil sagalee isaaniif ta'aa ture hin beekna sooshaal miidiyaa kanarra wal agarraa miti ummata islaamaa obboloota kiyya muslimaati nama laagan garuu har'a ammoo maqaan taaneen waan hin taane yeroo isaan maxxansan yeroo isaan waan hin taane barreessan argu baay'een gadda baay'een itti dhaga'ama. Maaliif akkanatti lafti wanni hundu wanni ati har'a itti gammaddu kun bor ammoo kasi dhiiga si boochisu akka dhufu abiyyi si boochisu na amala wallaaluuf jira bara wal arguuf illee jira. Gaafa kana jedhu nama dorsaatti hin jiran. Kana booda akkamitti akka deemnu akkamitti akka tattaaffannu hin beekna jechuudha. Nuti kaleessas obboloota keenya cinaa dhaabbachaa turre sagalee ta'aa turre Oromummaadhaan. Lafti Tuulamaa ka jedhamu ka ittiin bulmaataati malee lafa Tuulamaa sanarra maajoritiin kan qaban akka ta'e hin beekna bara. Nuti ammoo lafti Tuulamaatii miti ta Oromoo fi Oromiyaa hundaati jennanu. Lafti Harargeelleen ta Oromoo hunda maqaadhaa fi gosa taa'umsa lafaatiin malee Oromoon hundi Oromiyaan hundi bakki hundi kasaati. Namni har'aatiin lafti kun kiyyaati jettu bor akkamii wajjin jiraachuu deemta osoo biyyi tokko qabaatte ribaallii tokko qabaatte. Biyya Jarman kana keessatti lammiin naannoo kanaa kaachii kan jedhu hin jiru. Ameerikaa keessa soo deemte hin jiru. Ameerikaan citizen Ameerikaa dhumatee jira. Oromoon Oromoodha. Oromiyaadha dhumate gootonni keenya kaleessan nu barsiisan. Waan qabnu waloodhaan walitti qabna malee wanni kophaa qabnu tokkollee hin jiru jechuudha. Kana asitti isiniif inni lammataa ammoo hulala propagandaan isin oofaa turtan namoonni tokko. Sababa masgidaa fi saba silxeefaa warroota wal qabsiisantu jira. Isroongu dogoggora guddaadha kun. Silxeen masgida ijaarrattee qabdu hin qabdu. Sabni masgidaa fi beetekiristaana charchii qabu Itoophiyaa keessa illee hin jiru. Ka ortodoksii biras dhaqaa, islaama biras dhaqaa, bakka barbaadan dhaqaa. Hordoftoonni amantaa musliimaa kamuu saba kamirraayyuu Affaartu jira, Somaalee jira, Guraagee jira, Silxee jira, Oromoo jira, Argobba jira. Gosoota hedduutu jira biyya san keessa. Ka amantaa musliimaa hordofan. Ka masgida ijaaru ammoo ummata lammiidha walitti bahanii ummata ijaarata. Manni kun mana rabbiiti. Mana waaqa itti waaqeffatanii rabbiin itti ibaadatan.
كربي تكنتن تقرتي بوري كيري بوري تجتني تدلغن من ربي من مسكين نوندي رفعت فجرم هي سافي بريس بكت والكتاتو منسترا في كابينة في كادرلن ليسترلن بكت والكتا سفاتا كرا والإنساناتن بك والكتو ما جيل من ما تكابا جمو إثيوبيا كيسايس بكسان مسجد كوف هنجرو بك برانجرو بك برا كون أنغو سر كبا كون ملك سر كبا كون غرو نوتي أمانتان كن كنوبر سيسمالي دا دنياس كبادو أنغوس كبادو وني هند أمو أكول كتاتي كنوبر سيس أمانتان كن برا كدورة كانو دنيا ورك إيه كبدو فوق إيه كبدو أنغو كبدو لي أكبي استبرادهم تو كنوبر سيس أمانتان كن كأنغو نمت كرسيباتو أكرب بيرا كفلو تاو كأنغو نمت بولو أكرب بيرا كفلو تاو كدنيا كبو نمت بولو أكرب بيرا كفلو تاو كان فانو برسيس أمانتان كن يجو كناف أجيتشا أما ديما جلو كنا إن بلالك فنا أكام مرمنا بروباغندا هلول أوفتن سبب ديغمو مسجداتي والقرسيساني كسيكيتي كغراغيتي هنجرو مسجد نسلكي جدامي دابت هنجرو كغراغي كجدامي دابت هنجرو كأورومو كجدامي دابت اللي هنجرو مسجدني مسجد أدلين غراچلين هندي إسا وفيك والكي تفاي جدامو يجو مسجد يجو كلام موتومان كنا مالي غافي أمتا ديبسو تهنجرو ديبسو في الله هنتا توفي مجلسة فدرالاتي في نانو في أمة إسلاماتي موتومان كو كمو كانو تغسيجو كلا سابي يوري چرچو تتكاي اجي دكاي ورق باباسي في جني ميلارتو كفان ترابي أبي يمتان إسا ولي كمي مريسان ترابي هرنا شمال نسفان حكم تكا كمجلسة روميات لي كفدرال لي كمالالا ديماتي أبي يكاليس غويا لما كيست غويا سدي كيست كوروميات لي أماني خالي لي أمي عرب سلاف يالي ميكا قدابي يالي سوبال لي أتو كجيبال لي كفكيسي لي أتو دي غرو كأمة إسلام مسلم إسلام توبيا مجلس فدرالا وجي موتوما كنا ساجرا مري قدا جرا ركولي من هي كنا فكوبينا ركو ران دبلا جرا يجو أمة سلاتو كقوير كان كمني كوان تكر كان كمني أمة هرك كلها جرو موتوما راساس ويا دي دان تروبسا جرو يجو جاردا ديكدمي تو كوفا كنا كيس موتوما كون هجما كغرا جباتو موتوما كون هجم تكا أمة مسلمة هواس مسلمة بيجتو أتيف توفيق أبو كان نما غسيسو يجو هجنا مرة توفتم تاني يجو كباجة أبدري يجو كلام داسبوران كاتني سجله كيسن رجيسي بچو أمة أبولو تكيسن بيجي كيسن تجيب ما جرانيف إسان كنا دبچو كمي تمن يالچو لان لميله كل أمة نجاتو ميتان غرغدان رجاجر إلما هاتي أسو أبان مسجد ديما سلاة جدو كلبو سادة بميكا تجر أمة وان تكن قلن موتمان لميله أمة مسلمة شرور كيسا جر شرور كيسا قد وان تكا كليس يادي فاني قلن قالوا تكينا كيسا ترغين سينا بلسقنا كنا كيسا ترغاجر رايشو كناف كوف كبتشيسو أبادا بفتو مالجد أباتو في مراجد بفني كوف كبتشيسو في أنا في سي يو تقطاني يو ولي قلي ولقيفن يو ورقما كفل لولين جنة وادا سينسان قلمان كجنو تاتي توفي جلاني بانا يجو يو كا إسلام إثيوبيا أكما توفتم تجراتا يجو كذا إثيوبيا يكريستان دسي تراتي ملون تارغا قتال مالتنو بيجسان كيستي أكما دسي دفنيا ينور كوكرو أكما كتا تجراتا يجو بيتي سن إسلام نمتا كران كبو جتشوف ديما جران جتشو كلام شمال الاسفالين وري سلاتي ديستاني سميتي دان ديمتن موتمون انغوني موتمان نورو ميادا وانا تجيتان كان دابا اسينين باسو زلالم yang gorro wante tan isini fakkachu ma haran gorro tette namna rate sorajuru wan du finsew wanon gorro alle ko finsew yadi kale sakkasu matura garu umman muslima yo sitrifati yo sittimu fati qaba qabdu gaf rabbi siqabe hundike kalesa
seenaa kaleessa irraa fakkeenya fudhadha. Kanaaf ajjeesuu dhaaba. Hidhaa dhaaba sheekotiin hidhaa. Sheekotii masgida narraan diiganii isin jettu. Maamaa hiita. Yoo si abaare man rabbi kokkee kalaama kee qat godhe isaa qabu. Maa situ hiita. Inni sitti dhufne barsititti dhaqe. Wanni xiyyitiin qawween inni qabu takkittiin sheekas haa ta'u ustaazas haa ta'u qawween inni qabu kilaashin isaa matariyyaasni isaa takkittiin rabbii isaati du'aa isaati du'aa rabbii isaatti ol argachuudha dhumatee jira dhufee sin ajjeesu eegas duuba rabbiin maal akkasii godhuun beeka warra dhugaan isa abbatu rabbiin akkaan dhagaa. Kanaaf obboloota keenya dooniif rabbiin jannatul firdoos isaanii haa kennu rabbiin shahiida yaa jedhuni isaan hin duune shahiida isaan warra jannata rabbi warra jannata godhu amantaa sababa amantaa isaanii wareegaman sababa amantaa isaanii ajjeefaman garuu mootummaan biltsiginnaa mootummaan badhaadhinni isa jettaniin abiyyi kun mootummaa biyyattii xanqaayiidhaan bulchu raabduudhaan biyya bulchu jechuudha. Biyya Itoophiyaa san keessatti yoo nageenyi bu'e yoo bu'e biyya bulchuu hin dandeettu jedhamee jira biyya. Gabaabumatti isinitti himaa jira dubbii xiyyeetan anaa qabadda. Dam kaalfasasa yoo dhiigni biyya san keessatti guyyarraa hin jigne abiyyi biyya bulchuu hin danda'u jedhamee jira. Gaafa taateen kun naannoo Oromiyaa keessatti magaala Shaggaritti ta'u hayyama abiyyiin alaa miti kanallee naa qabadda. Maaliif rakkoon isa duubaan dhufu rakkina naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane rakkoo biyyaatti rakkoo biyyattiiti. Rakkoo nageenya biyyattii irratti fidu waan ta'eef abiyyi riippoortiin hin godhama hin qoratama itti mari'atanii itti yaadanii riskii dhufu fudhatanii abiyyi fa'aa wajjin masgida diiguutti seenan jechuudha. Malee Shimallis Faan akkanuma lafaa kanii Shimallis Faan quba jara diiguu hin danda'an. Abiyyi mootummaa federaalaa guutuun quba qaba jechuudha. Rakkoon godina achitti dhalate Finfinneetti waan dhoofu jechuudha. Kana hundi isaanii riskii fudhatanii jiran. Biyaas miigalluutuun namoota ajjeesuu mala hunda kaalkuleeshinii baasanii jiran. Nama ganaan ajjeefna namni ganaan dhuma waan akkanaa goona pilaan akkanaa saakkaanaa jedhanii deemaa jiran jarri. Nu ammoo akka biratti yaadaa jirra jechuudha. Kana mootummaan kun ta'e jedhee itti yaadee waan godhe wallaalee odoon beekinii miti mootummaan kan godhe kana. Itti yaadee ta'e jedhee tuffii inni uummata musliima Itoophiyaatiif qabu kan itti agarsiise jechuudha. Kanaaf uummanni keenya musliimaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi yeroo bakka jirtanii lammiilee keessaniif sagalee ta'a. Tokkummaa keessan bakka jirtanii cimsaa. Bakka dandeettan hundaan mootummaa kanarratti dhiibbaa godhaa. Yoo danda'ame umrii namni 20-30 kan ajjeefamu kanayyuu nama 2-3tti deebisuu haa yaallu. Mootummaan kun isin nu dhagaan jiru. Amma osoo amantaa biraa ta'e yoona jara Paappaasii daaqolee jaraa walitti qabee masara mootummaatti yaame yoona haasofsiise. Kun uummanni kun torbaan takka ol sagalee isaanii dhageessifachaa jiran nama abbaa kanaa jiru dhabne jechuudha gama mootummaatiin. Kun tuffii guddaadha. Odoo kan ta'e guyyaa lama keessatti guyyaa takka keessatti masaratti yaame abiyyuu wajjinaa isaa Shimallis miti. Kanaaf rakkoon kan dhalate rakkoo nageenya biyyattii irratti dhiibbaa fidu mootummaan federaalatti gaafatamummaa qaba. Kan nama ajjeesaa jirus poolisii federaalaa fi magaalaa Finfinneeti. Kan naannoo Oromiyaas akkasuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa waan qabuuf gaafii uummataatiif mootummaan attattamatti deebisuudha qaba jedha. Kanuma jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin keeriyaa nu dhageessisu. Rabbiin biyya san keessatti nagaa nu haa buusu. Rabbiin gartee nuti nagaa barbaanna. Nuti lola hin barbaannu. Mootummaan kun ammoo mootummaa nagaa hin barbaanne. Mootummaa dhiiga barate. Mootummaa gartee suusii dhiigaa qabu. Kanaafuu mootummaa kana rabbiin nurraa kaasu. Rabbiin quwwaa fi quduraa isaatiin mootummaa zaalima kana. Mootummaa dhiiga namaatiin malee hin jiraanne kana rabbiin akka kaasettu haa nurraa kaasu. Kanuma jechuu barbaada. Galatoomaa bakka jirtanii sagalee walii dhageessisaa. Warroonni ammoo keessattuu diretta isinitti himee jira. Waa'ee dhimma lafti tuulamaa mibbaalellam ana biratti jechuudha. Gaafa Harargee Arsii fi Baaleen sababa master pilaanii lafa tuulamaa jedhaniiti miti. Gaafa kaleessa Shawaan miliyoonaan buqqa'ee Baalee Arsii fi Harargee qubatu maqaa tuulamaatiin hin qubsisne Oromoodha isaan obboleeyyan kenna dhumatee jira. Nu Oromummaaf Oromiyaa malee wanni tuulamaa manaama kasilxee ka Guraagee maskiin injiru waan akkanaa kana dhaaba. Namoota waan akkanaa hafarsan hedduu isaanii argee baay'ee itti gaddee jira. Kaleessas gaafa amantaa keessan tuqamu nuti ilmaan Oromoodhaa maajoritiin irra caala sin caala kala bukaattoo siniif ta'e sin cinaa dhaabbate nuti uummata musliimaati jechuudha. Uummanni musliimaa dhugaa qaba, haqa qaba, dhugaas beeka, haqas beeka. Akkamitti akka falmatuu fi akkamitti akka deemus ni beeka ollaa wajjinis akkamitti akka jiraatu ni beeka jechuudha bareechi kana. Kanaafuu
warroonni ammoo har'a yeroo masjidni diigamuu fi uummanni musliimaa siyaasa galee isaa dhageessifatutti warroonni afaan keessa nu dhaabbachaa jirtan warroonni gartee waan kana dura dhaabbachaa fi gama mootummaa gortanii mootummaa cinaa dhaabbachaa jirtan kan diasporaa keessa jirtan hedduutu jira biyya keessa jechuudha. Baay'ee isinitti gaddinee jirra jechuudha. Wanti hin dabarre hin jiru. Borammoo atis maroo akka biyyi si geessu indagatin ni boottaa jechuudha. Borata atilleen gaafa sanillee akka maradhee taa'ee ilaaluu danda'a jechuudha. Garuu nuti akkasitti hin uumamne malee. Kana isin jechuu barbaada. Nagaa keessa naa jiraadhaa.